dhaabat sababni deeggaruuf maali hundi keenya keessaa waan qooda qabnuuf hundi keenya jijjiirama kana keessaa qooda qabna yoo warri arra bakka san jiran irrina qabaatan taate itti hinnu hin gorsinu waan irra beeknu cinaa dhaabbanne waan barbaanne argachuu barbaanne wanni barbaannu immoo abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessu barbaanne abbaan biyyummaa Oromoo dhugoomuu qaba haga yoomitti biyya keenya irratti haga yoomitti qe'ee keenya irratti roorrifamnee jiran abadan hin fudhannu namas roorrisuun barbaanne ifillee nama roorrisuun barbaanne kana adima namatti hima warreen saboota biraa kan keessa jiran shakkii isaan qaban isaanii gabroonfatatu mataa isaanii keessatti if keessaa haqa haa jennuuni yoo kana jenne immoo beeta mangistii jan kana hunda keessatti deemee namni nama arrabsuun qaroominaa miti jabinnaas miti kan ammoo akka adda bilisummaa Oromootti hin fudhannu kana beekuu qabdan nuti ka fudhannu obbolummaa tokkummaa biyyaati Itoophiyaa nu barbaannu ka keessa jiraachuu barbaannu Itoophiyaa murna tokko Itoophiyaa saba tokko Itoophiyaa amantii tokkootii miti Itoophiyaa hunda keenyaaf wal qixa ka ilmaan Oromoo keessatti kabajaman keessa jiraachuu barbaannu warri immoo isin ar'allee ija duwwin isin laalla jenne nuti dhiini qeeroo keenya ka waggaa dheeraa dhiisi qeeroon keenya gara 5,000 wareegamte ka jennee dubbannu kabajaa biyya kanaatiif qabsoof kabajaa biyya kanaatiif dhumte kabajaa santifatuu barbaanna isin baale sanii isin beeyna kanarratti nu jiraarraa barraachuun barbaada dhaamsi kiyya akka xumuraa paartiin biyya kana bulchaa jiru yoo as keessa akka jiran hin beeka nuti gara gubbaa sanitti waliin dalagaa jirra waliin dalagu jechuun warreen bal'isee yaanne tuja'a malee akkasitti feesbuuk irratti waa haasawa malee biyyi tokko nu qofaani addunyaa kana keessa na caalaa jaaltaaddaleen faannaanna'ee ture anilleen biyya 20 akkas taatu argee jira kun immoo mootummaa tokko yoo inni jiraate paartii yoo jiraate diina isaatii miti morkattoota isaati malee nuti diina godhachuun barbaanna morkattoota sun barbaanna malee isaanirra dalaynee jabaanne isaanirraa fuudhuu barbaanna malee isaanirratti dhiibbaa tokkos godhuun barbaanna tumsuu barbaanna tumsa akka isaan nu taane beekanii walii tumsuun naannoo irratti ganda keessatti walii tumsuun barbaachisaadha gara gubbaa godinaa kanatti humaa dhagaan jiru gammoojjii gadii san keessatti waan adda addaa himaa jiran warri mootummaa harkaa qabu kanas akka nu qajeelchu miseensi keenya immoo ifi nama tuqee poolisan himatin ifi nama tuttuqee paartii biraan himatin ifi nama nagayaa nama qajeelaa nama kaawwata usarra jiraatu maqaa adda bilisummaa Oromootiin nama biraa doorsisuun namarra hin jiraatu nu bakka lama jiraachuun keenya beekamaan warri kun isaantu falmata nu akka jaarmayaatti tuqaa tokko mootummaa kana waliin walqabatu tokko mootummaa kana waliin waan hin qabneef miseensi keenya doorsifamuu qabu kana amaanaa warri godinaa jara kanatti dhuftanii warra waliin jirtan warra sareen itti maammalee hin gadda ta'e gurmeessaan faan itti hidhan wama tokkollee hin beeyne gindiritti waan ta'e